nama boojii keessaa inni jalqabaa akkaataa jireenyaatti namoota dubbisaatiin boojiira agartee tuyaataan dubartittii Samaariyaa ani koo dubartittii Samaariyaadha ati immoo warra Yihuudaa akkamittiin bishaan koorraa dhugdannaani inni bishaan siqrataa jiru kun utuu beektee namni sarraa immoo dhugu barabaan hin deematu tureedhe sa'aatii jaatti guyyaa keessaa guyyaa saafaa sa'aatii jaatti kottaasaa dinqii koonatti manzilitti maattee to'attee waamicha goote namoota baay'ee dhattee waamte dubartittiin Samaariyaa sun gartuudhaanis dhuunfaadhaanis Yesuus namoota baay'ee booji'eera ergama guddicha kanaaf dubartittiin Samaariyaa sanatti yeroo booji'amtutti karaa beekamuuf karaan beekamne wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabde baay'ee gartuudhaa warra inni booji'e keessaa wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 35 kaastanii yoo laaltanii akkaataa waan hubartootaa baay'eessaa gooftaan Yesuus Kiristoos akka inni ittiin waame Indiriyaas Filiiphoos Naatinaa'eliin immoo muka arbuu jiratti si beeka jedhee jalqaba gaafa inni dubbatu koominikeeshiniidha jalqabaa irraa kan ta'e Naatinaa'elillee booji'ame. Amma namoota baay'ee akkaataa itti boojiin waan baay'eetu jira. Namoonni tokko akkaataa jireenya keenya ilaalee dhufu namoonni tokko dubbannaa keenyaan dhufu namoonni tokko immoo Waaqayyo ofiisaa itti mul'isee dhufu. Kanas ta'u sanas wangeela lallabamu akkuma Filiiphoos irratti Phaawulos dubbate karaa kamiin haa ta'u wangeelli karaa keessan lallabamu duwwaa. Kanaafi booji'uudhaan ergama guddicha galmaan ga'uu dandeenya. Ergamni guddichi qabiyyee meeqa qabasiin jeentu asila. Qabiyyeewwan gurguddoo sadii of keessaa qabanneera. Aaboo, abdiif, ergamaa inneerra. Waa ergama guddichaa kana immoo gaafa kaasnu ergamni guddichi kun immoo wantoota adda bahuu hin dandeenye waan lama qabaa inneerra. Innis abboommii guddichadha inneerra. Abboommii guddichi kun wangeela Maatewos boqonnaa 22 34 hanga 40tti gaafa dubbistanii abboommii guddicha inni jedhamu kun Waaqayyoof nama walittidha waan ta'eedhaafi abboommii guddicha inni jedhamu kuni Waaqayyoon garaa kee guutuu yaada kee guutuu jaallachuu siif ta'a. Nama immoo akka maatii jaallachuu siif ta'a. Akka ofii keetiitti akka mataa keetiitti jaallachuu siif ta'a. Kana jechuun yoo jaallattee abbaa ergichaa qabuutee ergaatti hin geessita. Yoo jaallattee iyyuu ergaa jaallattu immoo nama jaallattu hin geessaa jechuudha karaa bira. Fakkeenyaaf namni dirqara yaadhaa waamicha zargii ammallee bilbila yookaan tekstii yookaan imeelii ta'uu danda'a hin beeku. Alayyaadhaa waamicha yeroo waamu namni durii mucaa karaa argee callee waameetti ergatu. Mucaa jaallatu mucaa keessa beeku mucaa waa'ee ishee hubatu mucaa sana waamee ergata. Eenyutu ergata? Abbaa ergaatu ergata. Mucaa sun fuudhee xalayyaa sanaa nama ergame sanaa yookaan namatti ergame biraan ga'a. Yeroo kanatti abbaa ergaatii fi nama ergicha baatu gidduu akkasumas nama ergichi dhaquuf sana gidduu hariirootu jira. Abbaan ergaa abbaan waamichichaatii fi mucaan inni ergaa dhaqu suni hariiroo waliin qabu. Hariiroo waliin qabu. Abbaan waamichichaa yookaan abbaan ergaatii fi abbaan ergaan naqaafi jiru yookaan waamichi godhamaafi jirus hariiroo waliin qabu. Achi gidduutti mucaan mara jechuudha. Konneektariidha yookaan walitti fidduudha. Ergaa dabarsaa jira. Kanaafi aniif isin Waaqayyo wajjin hariiroo qabna taanaan Waaqayyo immoo namoota warreen nuti itti ergaa geessaa jirru wajjin hariiroo qaba. Kana immoo karaa kamiin jabeeffachuu barbaada? Karaa koof karaa keessa ergaa isaatti hin jabeeffachuu barbaada. Waaqayyo karaa keessa dhaloota qaqqabsiifatu. Ameen. Kanaaf obboloota koo nama Waaqayyo hin beeknetti miti wangeela lallabuudha kan jiru. Nama Waaqayyo beeku garuu yaada isaa immoo hubachiifachuu barbaadatti wangeela lallabuudha jiru. Kanaaf booji'uun dirqama. Inni kan biraan ijaaruudha. Ergama guddicha kana galmaan ga'uudhaaf booji'uun akkuma jirutti taanee warra boojine kana hin finna hin ijaarra. Finneetu ijaarra. Yeroo ijaarru kana fakkeenya kan nuuf ta'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha kanaaf. Bartoota yeroo waames 12 sana tokkoon kottaa iddoo tokkotti waame. Tokkoon waame. Tokkoon. Baay'een isaanii koo yeroo isaan duukaa deemuu barbaadan iyyuu koo na duukaa bu'uun siif hin ta'u inni jedhanii jira. Wangoonni boolla qabu ilmi namaa garuu iddootti mataa isaa harkifatu iyyuu hin qabu jedhee miti tokko. Kan jechuun na duukaan bu'inii na bira bakki hin jiru jechuudha. Namoonni tokko immoo lakkii amma miti amma si duukaan bu'u abbaa koon awwaala si duukaa bu'annaan du'aa isaa awwaalatu ati na duukaa bu'u jedhama.
Gooftaa Yesuus Kiristoosii na duukaa bu'is jedheera. Namoonni duukaa bu'in jennenis immoo jira. Namoonni jechuudha. Mootifii keenya beeka Waaqayyo. Fedhii keenya yookaan maal qabannee akka kaa'ee jiru beeka Waaqayyo. Kanaaf warreen ofii isaatii barbaade kana walitti fideetu iddoo tokkotti ijaareetu maqaa bartoota yookaan ergamoota jedhamu kana kenneefi hojii isaa isa guddaatti isaan bobbaasa. Waaqayyo hojii guddaa isin bobbaasuu barbaada irra buloota. Ameen. Kanaaf hojii guddaa kana immoo akka isaan raawwataniidhaaf yeroo baay'ee wajjiniin taa'een barsiise sirriitti hubachiise wajjiniin kadhate waa'ee jireenyichaa waa'ee dubbichaa waa'ee sagalichaa waa'ee ofii isaatti dubbate baay'isooyi dhugaan isinitti himaa namni akka koo bakka keessanii Phexros Yesuusin duukaa deemaa tureetu namni sodaataan suni hafuurri qulqulluun isa jijjiiree jireenya isaa guutummaatti gaafa jijjiiramu ani jedhe kaleessa reen gaddatu waa'een sanaan galiniin dura fuula dubartii tokko yookaan xomboo tokko duratti hin gane amma garuu ani waa'ee Yesuus kan lallabuu hin danda'an jeetu fuula nama kuma sayyoo dhaabbatee lallabe baay'ee sodaa keessaa cabsiisuus. Kaleessa reen gaddaa waa'ee ofii keenyaa dubbachuu hin dandeenyu ta'a. Hafuurri qulqulluun inni waa'ee isaa akka dubbannuuf har'a naaf siniin nu waame kun garuu bara hamma bara baraatti nu wajjin hojjechuu barbaada obboloota. Ameen. Kanaaf egaa warra jaare kana Phexros faan inni baay'ee sodaataa ture sun egaa Yesuus jala garagalchitanii fannisaa waan ta'eedhaaf ani immoo waa'ee isaan lallaba anaan immoo gadi garagalchaadha fannisaa. Baay'een isaanii isa danfaa keessa amma boonitti baay'een isaanii amma gogaan irraa luqqa'utti kan akkasitti maasimmaa bartoota keessa illee turre yoo ta'ani amma dhagaatu waqaramanii yookaan dhagaatu rukutamanii waan gochaa jiran kan hin beekan isaaniif dhiisedhe. Bakka bu'aa isaa ta'anii uumama biyya lafaarra jiru kana yookaan waa'ee Yesuus Kiristoosiin kana dhaloota hundumaatti booldi goonee akka dubbannuuf ture. Akka dubbannuuf ture. Macaafni qulqulluun maal jedha beektu? Mul'achuu ijoollee Waaqayyoo uumamni hundinuu maal ta'aa jiru? Dhimmanii eeggachaa jiruudha. Mul'achuu ijoollee Waaqayyoo uumamni hundinuu dhimmanii eeggachaa jiru jechuun Muhammad yookaan Kadirii Kadijaa fa'aa yookaan Qiddisti fa'aa qofaan nu eegaa jira jechuudha. Jarreen kun nama akka keenyaati miti jedhe. Nama akka keenyaa kana qofatu hin taane uumamni kan biraan iyyuu sagalee Waaqayyootiin fayyuu baay'isu. Namni sagalee Waaqayyootiin fayyaa sagalee Waaqayyootiin namni fayyamuu uumamaa of eeggata. Kanaafi biyyi nagaa kan argattu lafti nagaa kan argattu uumamni lubbuu qabu kuni nagaa kan hin argatu sagalee Waaqayyoo isa karaa keessa lallabamu qofaan dhabaasi. Nuti yeroo hundumaa waa'ee nagaa waa'ee isa karaa Kiristoos kanaan dhufuu lallabna yoo ta'e achiif badiisni kallattii garaa garaatiin balaan uumamaaf balaan nan tolchedhaan kaan kun baay'ee isaanii babal'achiisuu danda'u. Yoo fedha Waaqayyoo ta'uu baate inni seexana biraa ta'e